السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجاة فيا الحمد لله. أنا نجاة كبا. إسني اللي نكنا نجاة كبا دنابدي كبا. الرجرو فيديو قرتي أبان قدا أفرنك الله دبي ذكرتي. تيك شواريا تقولوا بربادي. يجون الروادي بسوا بربادي يجوهيه. دي فمن ليدا نامو قدا فان اللي ندبتاني. قرو بكا قرتي بشان مرمجه أباد جيسا أكا جانسانتي. هو قدو بينا كنا رفته أسونتوني غاري نتيم فكان نفين ديبسا كنا ديبسوا بربادي. isinis video kana bakka agartanitti share na godha isa bira kaga gofi hayyota keenya abbootii teenya bira dubbiin tun geesse akka formaata arkattu na godha mee haasawa abbaa gadaa afran qalloo kana dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Isa jechuun lafa dirree dhawaa kanatti dhalatanii dur osoo gaafa nuti ijoollee hafata isa jechuutti beena hafata isa ganda isa jechuun abbootiin teenyaas akkasumatti beekan duuba dhufanii hangafni keenya gadaa qalloo hanga abbaan gadaa qalloo dhufee nu eebbisuu jedhanii hawaasni meeqa qophooytee jirtu akkasittiin koreetii yaa wajjin dhaqee bagarabbii isin gammachiise heerri isa heera oromooti heerri isa heera afran qallooti isa obboleessa afran qallooti jennee qeeballee eebbifnee fi biraateen amma immoo kadhiyoo tana bakka adda addaatii obboleeyyan keenya kaloqota isaan dubbatan dubbachuudhaan bakka adda addaatii gammachuu isaaniitii dhufan guyyaa isaan dhufan sanani haajaa biraatiif bakka biraa jira guyyaa sanillee yaamamnee turre haa ta'u lafuma irra tole gaa obboleeyyan haasawa abbaa gadaa afran qalloo akkuma dhageessan kanatti waan hedduu keessa jira mee gaaffiin asirratti waan inni dubbachuu barbaade gaaffii kiyya tokkoffaa dhimmi nuti dubbachaa jirru dhimma lafaati. dhimma dirree dawaa lafa dirree dawaa wajji wal qabatudha. Asirratti wanti ifaan taane tokko yoo jiraate heera mana kam abbaan gadaa yeroo hunda heera dubbata. For sure heera dubbata. Abbaan gadaa afran qalloo mee isaa fi afran qalloo eeysumaan heera mana kamiitiin obboleeyyoo walitti akka tahan abbootiin teenyaa fi abbaan gadaa afran qalloo hawaasa keenyaa fi generation amma lafa ol kaa jiruuf akka ifa taatu gabbahanuu deebisa. tokko kana lammaffaa siyaaman baga siyaaman mee ati asirratti jechuu Soomaaliin jijjigarraa hawaasa keenya akkasitti maallaqa isaanii horii isaanii biraa buqqisaanii duwwaa magaalaa Finfinneetii bakkoota adda addaa barrandaa namaatti irra yaa'uun san si dhageemuu dhabdeetuma lafa teenyarraa hawaasni keenya buqqa'uun san si dhageemuu dhabdeetuma dirre dawaa magaalaa teenya lafa teenya keessatti ammas akkaanii fi gartee baga gammaddan jetteen dheeyteeni heerris isa heera oromooti heerri isa heera afran qallooti eeysaan mana kamiin akka ta'e addanuu baasaa jechuudha. Isa oromoo wajjiniin afran qalloo wajjiniin mana kamiin obboleeyyan akka tahan eessatti addanuu baasaa jechuudha. Gartee seenaan oromoodhaa ati tan nuu himte tanuma gartee gaafa ijoollee reer iisse jaaniin sanirraa kaaftee nuu himte seenaa oromoo ta'u waggaa bara kuma dhibba meeqaa dura dhiistee jechuudha. Eeguma ati ijoollummaati irraa kaatee nuu himte. Wanni kuni ati gaarii siif fakkaateetuma. Nama heera beeku ati abbaa gadaa afran qalloo taateetuma. Dhiifama naa godhe guuna kana jechuudha. Yoon miira keessanii emotion teellee dhiifama naa godhaa. Eessatti Soomaaleenii fi Oromoon obboleeyyan akka taate. Hara kuush yoo taateen okay achi waliin dhayina rakkoon qabu. Garuu Oromoon ilmaan lama dhalee bareentoo fi booranaa fi bareentoo qofa beeyna. Yoonii fi ijoollummaanillee seenaa Oromoo tana ni beeyna. Maaliif jennaan nutis generation ol deemu boru Oromoo tana bakka buunaa jennee waan if yaannuuf seenaa Oromoo tana qorachaa jirra. Isaa fi afran qalloo mana kamitti heera mana kamiitiin obboleeyyan akka ta'an addanuu baasi. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Salaamu alaikum.